Wantoota Facebook sheekka abbuutaa irra deebuun akkam jirtan fayyumaa hi nagayumaa hi isiniin jecha akkam jirtan nagayumaa fayya qabdanii isin maaliif jirtan mee share invite godhaadha arra networkiin waa jejjetti yoo networkiin nu fayyamtee itti fufna wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh akkam jirtan dani nageenyi isin badhaadhaame maaltu deemaa jirame idduu tanaga arra akkuma isin mata duree gargartan olola jechuun maal jechuudha itti aansuudhaan junta hajuu kana akka gaariitti waliin haasoyna akka share gootanii nama hunda biraan dhaqqabsiiftan abdii qabaachaadha gara sagantaa xiyyaa asumaaniin hatattamaan tarkamaa jechuudha gara sagantaa silkii xiitu jira dhiifama laayif yoggii seenan silkiin neettumaatti beeta silkiin tun akka waan guyyaa hoggii ati laayif seente si yaadatanitti heddummaatti hayyee itti seennaa jechuudha amma inuun taane jette janjaartiin sheekha wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh dhiyaadha dafa waliin gaggaya isinirran turu ni beeytani isini xiqquma dafee jejjeetiin maaliif wanni keenya jecha tokkootu bakka kudhanitti kama waan ta'eef dhaamsa bibreedaa dhaamsa jajjabaa dhaamsa shaayee waan dabarsinuuf yeroo hedduu an haasoo isinitti baay'isuu jechuudha maaliif haasoo inni kiyya tokko waggaa dhibbaa ol isin fayyada waan ta'eef jechiniin anjuu woomaan anjuurra dhufu jirtanii jechuu mee arra olola jechuun maal jechuudha hajuu kana xiqqoo waa wal babarsiifna maaliif waan kana namoonni keenya irra guddaa akkumaan dheengadda waa'ee sirnaa isin barsiisuu ture nama deeggarramoo sirna deeggarraa jee isin barsiisuu ture xiqqoo waa'ee ololaa kana isin barsiisuun dirqama tahee mul'atee jechuudha maaliif nama khaleessa khijibuus nama arra khijibuus nama boru khijibuus wohuma khijibaa ture gartee ani isin himeen turre gaafa dubbiin faan karaa sanirra kan deebitu taate soo saniifuu olola jechuun maal jechuudha dhugaa dubbachuun maal jechuudha hajuu kana bal'inaan keessa gabbuune kan waliin laallu tahaa jechuudha amma ittiin seenaa jechuudha tokkoffaan olola jechi ja'amu kun maal jechuudha ololaan cabsanii jechuudha sigale ololaan cabsan olola khatahu maali amma fakkeenyaaf mootummaa teenya tana yeroo gartee galatoomi jaalle saada ali galatoomi mootummaa keenya yeroo gartee amma olola yoo dasii baasuu barbaadde ololli waan faaktii lafa jirtu takka irratti hundooyitee ololta malee akkanuma zeeroo irra teesseen ololtuu jechuudha. Amma raayyaan ittisaa boojii caccabse dhukkee irraa kaase juntaa likkii galchee hoggii jennu lolaa jiraa jechuudha. Raayyaan ittisaa lolu jiraa jechuudha. Kanarratti hundooyitee teessee ololta malee akkanumatti raayyaa ittisaa hawumaa dalagutti hin jirre hawaa godhutti hin jirre way raayyaan ittisaa caccabse way raayyaan ittisaa daaraa godhe way raayyaan ittisaa kana godhe jettee yoo ololte hummaraatuu takka olola sobaa takkaadha. Paartii san jibbuu nama paartii san irratti gartee olola hijibaa oofu jechuudha siigalee. Amma nuti yeroo hedduu namoonni gariin as keessatti harka dhugarratti hundooyne dhugaa dubbannaa maarree dubbannaa lakkii olola laal dhugaa xiqqoo takkaanii difeendiif goota dhugaa qabdu san mul'ifattaa jechuudha ololaan amma raayyaan ittisa keenyaa akkana godhee dirooyiniin kana godhee oggimma girroo fi shaneen deeggartoonni bitamtoonni ergamtoonni juntaa dhufanii waraanni Itoophiyaa booji'amee waraanni Itoophiyaa kana ta'e harka kennatee way abiyyi cabee jaan nuti usneetti teenye laaluu qabna no raayyaan keenya kana godhu jira dhukkee godhu jira caccabsu jira daariisu jira baysu jira jennee olollaa jechuudha garuu olola tokko jira kan namni keenya paartii deeggaru takka hijibaanis numa ololu sun paartii nama jibbisiisuu jaama fakkeenyaaf gaafa nuti arra waa'ee beelaa tana amma dura lafaa kaafnu yoo yaadatan ta'e ummanni keenya dhumu jira ummanni keenya beela'u jira ummanni keenya caccabu jira ummanni keenya daaraa ta'u jira guruupuma badhaadhinaa taatee tagartee beeltiin jirtu
Addisuu Araggaa ilmaan Addisuu Araggaa tokko gabbahaniiti beeltiin jirtu namni beelawaan jiru gartee namni quufaa jira badhaadhinni lafa qabate way Yuukireenii addunyaan guutuun dhufteeti ajaa'ibdee Itoophiyaan qamadichi keessaa baatu Yuukireen immoo Raashiyaadha jedhanii addunyaan ajaa'ibuu turtee jira. Kun ololaa miti. Kun paartii san jibbu paartii san irratti ololuudha. Kun paartii sanii ololuu miti. Olola jechuun dhugaa jirturra dhaabbattee paartii san dhugaa isiin qabdu ol qabdee dubbachuu jechuudha. Qabadhu waan hin ansiin juutan itti dhufuu teessa waan hin anarraa haasa'u ganatti dhufta. Amma namootuma gartee rogeeyyii fi buloogoroota warra laayifii waraabuu fi warra waa barreessu haa ta'u way addunyaan guutuun kuno tun Itoophiyauma moo Yuukireen Raashiyaadha moo Itoophiyaadha jetteeti Itoophiyaan oomishaan tokkoffaa taatee siin jaa biyya beelaan namni keessa dhumu jiru biyya gartee namni haati reefarra ciiftee ilmoon reefa luydu biyya kanaa keessa dhaabbateeti badhaadhinaan difeendi godha jee badhaadhina irratti ololu jira beekinni kun olola badhaadhina miidhuu jechuudha. Nuti gaafas dhaabbannee badhaadhina lubbuu teenyarraa waan jaalannuuf no ummanni keenya beelawaa jira caccaphaa jira dhukkaawaa jira beelti nama fixaa jirti hattuun nama zarafaa jirti jenneeti dura dhaabbannee dhorkinee jechuudha. Arra maal jechaa jiran akka waan nama dheengadda gartee beela tana dubbachuu ture ummata gargaara isaanii tokkoffaa poostii godhu jira gargaarsichi seene gargaarsi as seene dheengadda maal mee arra kunoo ummanni keenya akka gargaaramu jira paartiin badhaadhinaa waa takka taate mootummaan keenya tuqame dheengadda gaafana anarraa eegalii gartee tiim qabrichoon gabbaatee no ummanni keenya beelaan dhumate jettu kanneen ergamtoota juntaati warra fedhii aangoo qabu warra fedhii maallaqaa qabu warra fedhii maalii qabu jedhanii fedhii nuti qabnu tarreessuu turanii jechuudha. Warri arra tokkoffarra yaa'ee poos isa ummata godhu jiru kun so ololaa fi paartii ifirratti ololuu fi olola adda baafachuun dirqamaa jechuun buleeyyan kiyya. Waan kana faakti akkaan dheengadda sirnaa fi abiyyi adda isinii baase abbichuun dhufee sirna diriirse sirni sun forever itti fufaa jechuudha. Itti fufa. Kabiroo dhufee hoogganuun nuti sirna deeggaru jirra malee nama deeggarutti hin jirru jeetiin adda isinii baasee jechuudha. Arraas waa'ee ololaa kanaan adda isinii baasaa jechuudha. Arra dheengadda ergamtoota juntaa turanii jechuudha. Ergamtoota juntaa ergamtoota shaneenuun jechuu turanii jechuudha. Gaafa nuti ummanni keenya beelawe Harargee keessa beelaa jira, Baalee keessa beelaa jira, Gujii keessa beelaa jira, Boorana keessa beelaa jira, Arsii keessa beelaa jira jennee gaafa nuti dheengadda as teenyaa haasofnu ergamtoota juntaa maarree juntaa nuun jedhan. Arra guyyaan ummanni gargaaramu kana meemma paartiin teenya maal ta'u jirti? Namni gammachuun nyaatee dhugeeti si deeggara malee kaabineen garaa guuttatte quuftee maraatte lafa dhiitte kaabinee harka dhooyite bu'aa maal qaba bu'aan qabu jechuudha. Olola kanarraa ifeega kijiba kanarraa ifeega ammaasiis waan takkaan isinii dheengadda waa'ee albuuda arkamee hafarsuu turtanii jechuudha. Way kunoo takkalee uumaa albuuda nu arke way Itoophiyaan gaaz arkatte way akkam taana yaaboo biitii Itoophiyaa quufte way addunyaa guutuu nu dubbate way Ameerikaan hundi kana jetti. Obboleeyyan kiyya sheerii fi laayikii ijoollee humaan beeynee laaltanii dhaaba jaalannu kanarratti ololuu dhaaba. Maaliif karoorris albuuda amma ka'e? Gaazni Itoophiyaan harkatte maaliif amma dubbatamu maaliif barbaachise? Gaafa wayyaaneen biyya bulchitu gaazni Ogaaden keessa arkamnaan Ameerikaan hoggisi gartee isinii fi Arabaa waliin bu'a jettee maallaqa kafaltee Itoophiyaadhaaf maallaqa kafaltee gaaza san cufsiiftee jechuudha. Waa'ee gaazaa san arra maaliif wanni kun ka'e? Arra maaliif wanni kun diggifama? Arra maali qabeenyi Itoophiyaan qabdu arra himama? Maaltu duuba jiraajii ofirraa laali? Arra eenyuutu abiyyi tokkoffarratti durooyiniin qabeenyaan waa hundaan eenyu gargaaru jira abiyyi? Mootummaa badhaadhinaa tamma jirtu tana Dooktar Abiyyi tana hoogganu jiru tana eenyu gargaaru jira? Araboota jechuudha. Araboota jechuun jiruun isaanii maali? Gaaza. Ameerikaan wanni ol fuutee waa'ee gaaza Itoophiyaa ol kaaftee hafarsituuf Itoophiyaa fi Araba waliin buusuu deemti jechuudha. Kunoo buddeena keessanis seente Itoophiyaan gaaza eegalte jetteeti gartee girgirii kaa'uu deemti jechuudha. Aboo yaaboo nama maraataa hunda jala yaataniituma maraataa wajjin hin iyyinaa please.
Paartii ni jaalattanii ni kabajanii jaaladha. Maaliif wanni kun yeroo ammatti maaliif kun ka'ee? Ameerikaan arruma Itoophiyaa garte? Arruma teknoolojii Itoophiyaa garte? Moo arruma bakka dubbiin hundinuu gaazini Itoophiyaatis arruma himama. Duraan quba qabdi Ameerikaan Ogaaden Chaayinaa hundachi irratti jeefte warri eenyu kunga narraa himi warri Ogaaden Liberation Front kajuusun Chaayinaa hunda biyya teenya gaazan baaftan janichitti jeesanii jechuudha. Itoophiyaan qabeenyi isiin qabdu sigale arruma Ameerikaan miidiyaan Ameerikaa hundi dubbatu eegale. Maaliif yeroo hunda akkatti Arabaa fi Abiyyi waliin naqan barbaadan? Arabni gaaza yoo dhabe, gaaza yoo gurgurachuu dadhabe, gaazayni yoo irraan bitamne waan nyaatuu hin qabu adeero. Mootummaa amma jirtu tanaa fi Abiyyi waliin buusuuf warra dirooyin isa gargaaru, warra qabeenyaan isa gargaaru, warra isa kanaa wajji dhaabbatuu fi Abiyyi waliin buusuuf maal godhan? Kunoo gaaza Itoophiyaan harkatte way gaaza kana taate. Arabni maal godha gana? Abiyyi ganaa biititu yoo jabaatte gaaza kana nurraa fudhatti bakka nuti qabnu tana nurraa dhaalti jette gana warra rabshaa isaan kaa'uu deeggaruu eegaltii jechuudha. Yaaboo waan takka adda baafadha. Yaa Rabbi baraataan hundi guutee akka uummataan adiiroo. Nama gartee gamaa gama nuti hoggee asitti ol baanee waa dubbannu gamaa gamana laallee miidhaa fi faayidaa isaa laallee xiinxallee wal mari'annee namni tartiibaan akkasitti akkuma achirraa garte arra takkalee uumaa arrumaa ministeera albuudaa ta'ee arruma takkaluma uumaa kanaa maaltu duuba jira? What is the behind him? Hiishane or what? Hattoota keessa harka qaba? Simmintoo keessa harka qaba? Mootummaan badhaadhinaatu yoo lafa gadhaabatte isa kan akkam godhuu ta'is heera dhiyeessuu ta'is immoo likki seenuu ta'a immoo ministeerummaa irra ta'a tiingi godhi. Takkalee uumaa jechuun hattuu guddaa namni investara asii gale hunda miliyoona kafaltan malee naa'uu dubbisuu hin dandeessan jee nama gartee uummata wanta godhuu ture jechuudha. Uummata qoqoruu ture jechuudha. Arra maaliif albuuda harkanne kana maanuu kaasuun barbaachise? Tiingi godhi baleessu. Olola kana adda baafadha. Sigale. Arran ummanni keenya dheengadda gargaaramu qaba jennee iyyinee maraanne arra kunoo gargaaramu jira jechuudha. Kun ololan jaamu. Mootummaa san gargaaru, mootummaa sanii wajji dhaabbachuu, mootummaa sanirraa xurii eeguu jechuudha. Gaafa nuti waa'ee hattootaa saaxilu seenu. Gaafa qaallichimma Oromiyaa keessa jiru kun faamilii isaatiin gartee daldala seenee namichi daldalaadha, namichi kanaa jennee gaafa nuti isarraa fuula harkachuuf isaa wajji Oromoo hatuuf namni akka isaa jabaan jiru oomishaan kunoo qamadiin tokkoffaadha maarreen tokkoffaadha jedhanii maraatanii jechuudha. So olola kanaas firraa laala. Gaazaas wanni arra haasanii gartee miidiyaan addunyaa hundi hafarsu jiruuf Arabaa fi Abiyyi waliin buusuu barbaadaniiti jechuudha. Arabni kan jiraatuun Gaaza kanaan beekadhu. Kan addunyaarraa miliyooneera ta'e sarraatanya ittiin bitatee xayyaara ittiin bitatee biizinasmeen ittiin ta'e addunyaarra ittiin travel godhu jiru dubbii Gaazaa tanaan. Ati hara Gaazaa kanaan Itoophiyaan dhufnaan ganaa Arabninis akka itti Itoophiyaa diiguu yaada malee akka itti Itoophiyaan diinasii diidee jabaattu yaaduu jechuudha. Yaa bootiingi godhi, yaa intalootiingi godhi, yaa gurbaatiingi godhi, yaa difirraa bira kuti. Tatte aantu waa'ee shaneeti. Amma waa'ee yeroo hunda laalamee namoota mootummaa tana deeggarrayyuu irra guddaan shanuma arrabsa malee fannuma balaaleeffata malee mootummaa Oromiyaa bulchitu hin balaaleeffatu. Mootummaa jechuun dura maali? Abbaa gandarraa eegalee liqoombar bulchaa aanaa bulchaa godinaa hanga naannoo dhuftutti hangachirraan deemtee federaala dhayxu mootummaa jedhamti. Okay, amma Wallagga keessatti aanaa Immiruu keessatti namoota hedduu dhume. Namoota hedduudha fannoon gattee haya Amaara gafuudhannee arrabsinaa jechuudha. Biyya mootummaa qabdu keessatti shiftaan itti gaafatamummaan qabu beekadhu. Uummanni bakka sanii wanni bakka buufateef wanni mootummaa kana filatee bakka buufateef nagaya kiyyanaa eegi investara naa dhiheessi ekonomii kiyyanaa jijjiiri mootummaa gartee mootummaa kiyyanaa ta'e nama dhufee na gudeedu kamana barnoota narraa gubu kamana hakimaa narraa gubu gartee bu'uuraalee misoomaa hunda narraa mancaasaa deemu ati narraa mancaasii jechuuf filatee jechuudha. Hoggeeffannoon gartee tarkaanfii Oromoo irraa fudhattu mootummaan eessa jira?
waliin hoggii komattu waliin komachuu qabdaa jechuudha. Mootummaan eessa jira? Anummannis toltuu dalage jechaan jiru. Toltuu dalage jarri kuni toltuu dalage jechaan jiru. Garuu itti gaafatamummaa qabaa jarri dhufee tarkaanfii fudhate sun hin qabu jechuudha. Responsibility takka hin qabu. Shaneen responsibility hin qabdu. Eenyu isii filate? Fannoon responsibility hin qabdu. Eenyu isii filate? Ummanni dhaabbatee kan filate mootummaa Oromiyaa irra jiru jechuudha. Shimallis hin hoogganamu kanaa jechuudha. Itti gaafatamummaa qabu isaa jechuudha. Waan badeef, lubbuu baddeef, lubbuu dhumteef namni itti gaafatamu isaa jechuudha. Shiftaa hagandarraa eeguu qabu. Haganda keessa dhaabbatee sigale information sassaabbatee shiftaa eeguu qabu no matter what mootummaan. Yeroo hunda waan shanee jibbinuuf waan hooggantoota shaneetii hojii waliin galleef waa hunda shaneen akkana taate fannoon akkana taate fannoon kun xiqqoolaa gowwummaa harkisiisa jechuudha. Gowwummaa harkisiisa. Wallaala gartee eenyuun komadhee eenyu dhiisa. Kana namachi keessa dhumeessaniif itti gaafatamaan Shimallis Abdiisaati. Sigale itti gaafataman nama 500 nama gartee shiftaan fixe ha shiftaa namarraa tiisuu qabu ha humnoota nageenyaa jaaree shiftaa ummata isa filaterraa tiisuu qabu eenyu ha mindaatti nyaatu jiru eenyu Shimallis Abdiisaati jechuudha. Anshanee isin komadhu fannoo isin komadhu ummata keenya ha dhumeef itti gaafataman mootummaa ummanni filatee jechuudha. Maaliif mootummaa ta'e? Dadhabina isaati jechuudha. Amma Jeneraal Abbabaa Garasuutu itti gaafatamaa nageenya Oromiyaatii siin jedha. Jeneraal Abbabeen maqaa fi malee aangoon qabu an sabboonummaa jeneraaltichaa eenyu oliin beeka. Dhiirummaa isaa kutannoo inni shanee balleessuuf qabu. Laala amma akkam godhan warra biyya alaatii galee kan akkam godhan. Ati itti gaafatamaa waajjira kanaatii jedhaniiti itti gaafatamaa godhanii kaayan obboleeyyan kiyya. Garuu namni isaa ajajamu hin jiru. Namni waa'ee nageenya irratti isa mariisisu hin jiru. Yoo bakka takka informationa inni arkatee heetiin gartee waan kanarratti tarkaanfii fudhadha jee namni baay'ata baasuuf hin jiru. Namni waraana ramaduuf hin jiru. Sigale rakkoo jabduu keessa wanni itti Jeneraal Kamaal Firraa gadhiisee bade wanna nama eegee waan kanaa qabee taa'uun hin gartu obboleeyyan kiyyaan an keessaan sirri beeku. Amma namoonni gariin Jeneraal Abbabeen itti gaafatamaa Oromiyaati maaliif akkanan ta'ini maaliif shanee akkanan goone maaliif akkanan goone ija. No. Itti gaafatamaa maqaati. Ka duubaa eegee qabee taa'uun ka birootii jechuudha. Sigale. Soo saniifuu mootummaa ummanni filateetu itti gaafatamuu qaba. Dadhabina gartee Shimallis qabu nageenya irratti inni qabu to'annaa qaala'insa jireenyatti to'annaa gabarratti inni qabu sigale namoota biroo irratti as harkisuu dhiisuu qabnaa jechuudha. Mootummaa nuti shaneen filannee bar fannoo filattee beeytaati. Ummanni Oromoo achi jiru shanee fila Wallagga keessa nama shanee filate garteeti. Nama hiriira dhaabbatee shanee filate gartee. Arra Iluu Abbaa Booraa aanaa Algee keessa maaltu dalagame guyyaa arra. Kaabinee wal taate shaneetu buna saame jette buna gartee pointii 25 tuqaa maal arra isaanummaa wal tahanii kaadireen saammattee jechuudha. Garuu maal siin jaa ummata maal janiif isa baasan shanee saamee janiin osoon isaan eessa jiranii shaneen saamte. Humni nageenyaa eessa jira? Poolisni eessa jira? Itti aansee poolisiin Oromiyaa eessa jirti? Amma federaala komachuun hin danda'amtu. Maaliif komachuun hin danda'amne federaal? Federaalli madiina guddaa ergamaa gartee Ameerikaatii fi Ijiptii fi gartee Suudaanii fi Ingilis ittisaa jira. Federaalli komatamuu qabu. Raayyaan ittisaa komatamuu qabu yeroo ammatti. Ka komatamuu qabu daldalticha gartee Oromiyaa irra taa'ee daldalu jiru kanaa jechuudha. Adda baafnee beekuu qabna. Iluu Abbaa Booraa keessatti arra kata'e kana ummata keetiif ibsu qabda. Akkanaan dhaaba siyaasaa gajjaaran malee caluma jettee shanee arrabsaa ooluun bu'aa maal qaba? Warra kana godhe hoggii isaan akkas godhan mootummaan eessa jirti? Sigale eessa jirti mootummaan? Ummanni bar shaneedhaan nagaa kiyya naa eegi jee shaneen filanne. Shaneedhaan diinagdee naa walqixeessi jee shaneen filanne. Shaneedhaan bar
jiruuf jireenya kiyyaaf haala naami jeesii barumsa kiyyaaf milkaa'ina kiyyaaf jeen filanne kan filate mootummaa Oromiyaan bulchaa jechuu jiru kan nageenya isaa eegsisuu qaba. Hongeen buutu isaatitti gaafatamuu qaba. Hongee shanee buusee siin jaa yoo ati hongeen ummata fitte akkana goote maarreedha yoo ati jetteen shanee buusee shanee yoon filate ummanni kan filate barre Shimallis fa'a paartii Shimallis ammoo hogganu tanaa bar akkaanan beeku gaa wallaala kiyya xiqqaa kana akkaanan beekutti si galee ummanni fannoon filanne shaneen filanne dhaaba badhaadhinaati. Dhaaba badhaadhinaa ka Oromiyaa ka hogganu jiru eenyu Shimallis Abdiisaati jechuudha. Kun dadhabina isaati. Dadhabina isaa dhooysuudhaaf asirraa baatanii nutti iyyinaa nutti barreessinaa. Si galee nama quuqama qabu, nama dandeettii qabu, humnatti kaatiin, diinagdeen, habarumsatti qabu, ha dandeettiitti qabu aangorraa kaaftanii, hucciiftanii si galee ijoollee humaan beeyin. Fidee if jala tarrisee fakkeessuudhaaf jecha gandaan uummata jaare. Si galee uummata dheengadda harree kararroo ofu irraa makiinaa BMW kana harka naqee hagartee quuqama sabaa waa takka hin qabne. Fakkeessuudhaaf naannoo birootii Oromiyaa birootii fuudhee ergamaa faarsee bula tiim durgoo fuudhee achi keessa bubuusee kayoo nyaatee dhuge bilisummaan sanumatti beeku. If keessa bubuusee si galee waan akka gartee Oromiyaan biyya hoogganu jirtu Oromoon biyya hoogganu jirtu fakkeessuun dogoggoraa. Kun dadhabina nama tokko nama biroo irratti hin oofina. Kunilleen party of olola dogoggoraati jechuudha. Olola dogoggoraati. Caasaa mootummaa hoggii namni 500 qalamu hoggii amma namichi BBC irratti kam jaa ka Wallagga keessaa dubbisan sun duraan humna poolisa Oromiyaa ture siin jaa. Humna poolisa Oromiyaa san fuudhaniiti kee gadhiisee baheeti eenyu ture siin jaa warra durriyyee qibaatii firna nayitee yaatu ta'uu waboo ifiin jettu sanaa dhufee jaa. Durriyyeen tun dhufteeti qaama santu nu dawwalee ummata kana bulchaa nuun jee nuti isin bulchuuf dhufnee qawwee nu kennaa jedhanii qawwee 17 sassaabanii jaa. Eegasii halkan dhiisifataniiti nama qawwee harkaa qabu hundaa'u hanga qawwee 50 irraa funaananii kaanii kutanii ichi deemanii fannoon dhuftee ummata fixu seentee marfamnee bullee siin jaganam. Maaltu beeka wanti fiifuu Amaara yoo afaan Amaaraa dubbattee huccuu Amaaraa kaayyattee alaabaa lumuutti ol qabdee nuti fannoo jettee dhuftee afaan Amaaraatiin dubbachaa nama fixxee ragaa maaltu jira. Kanaaf katti gaafatamu eenyu mootummaadha. Maaliif gadhiisee bee ummanni shaneen filanne fannoon filanne nam tokko filanne ummanni. Kanaaf katti gaafatamu dadhabina caasaa Shimallisii jechuudha. Dadhabina caasaa Shimallisii. Kanaaf gartee shanee jettanii shanee afaaniin jiraachisuun dogoggora waan akkanarraayis if eega waan dhaaba keenya miidhu malee waan dhaaba keenya milkeessu fuuldura nu tarkaanfachiisu badhaadhina hawwa jirru san kan itti nu geessu miti jechuudha. Waan akkanarraa obboleeyyan kiyya if eeggadha warri kanumatti ol baataniituma laayikii fi sheerii ijoollee humaan beeyneeti jecha gartee waan hin taane xibaartan dhaaba gartee dhiigaan finne itti laffaanee badhaadhina gadhaabne kana yoo barbaadan dhaaba biroo kafaaruu barbaadu deemaa faarsaa malee badhaadhina keessa dhugaas walitti himaan namni wajjiyaa. Abiy Ahmed wanni lubburraa isa jaaladhee isa deeggaruuf maali? Chaalenjii fedha. Nama isaan mormuu fedha yeroo hundaa'u. Nama isa faarsoo zoon hin taane nama isa mormu akkami kun tahe maaliif kun tahuu danda'e akkami furmaata argata maaliif furmaatatti kennuu dadhabde jee nama isa chaalenjii godhu fedha yeroo hundaa'u. Si galee warri keessa beeku sirriitti hoggii lafa sii kaa'u silaa jecha tokko abbichuu jetteetuun faarsitu osoo amala Abiyyi beekte Abiyyi nama chaalenjii isa godhu hordofa. Si galee maaliif kun tahe kun akkamiin milkaa'uu dhabe hoogganaa jechuun kanaga hoogganaa jechuun ka osoo hallayyatti inni deemu shop amma warri gartee dheengadda gaafa ummanni keenya beelaan dhumu beelawee dhumu gaafa nuti beela ummataa san gabbaanee dubbannu ergamtoota wahiiti qamadiin ichirraa deemtu addunyaafuu kunoo erguu deema warri juusun warraa akka dhaabni hallayyaa buu barbaadu jechuudha. Nuti garuu dhaaba kanatti laffaane itti khasaarree itti xiqqaanne itti diigamne itti salphanne abadan kijibaan dhaabni kun hallayyaan buu jennee dura dhaabbanne har'a ummanni keenya gargaaramaa jira alhamdulillah rabbil alamin. Hooggantoota gartee yoo kijiban malee siyaasaan isaan biratti hin tolle yoo kijiban malee isaaniif siyaasaan hin mijjooyne akkasii sanfaa qabanne
kakkaa fiqaatu tasamma kakkaa agartee yoo hijiban malee siyaasaa waan hojjechuu jiran ittiin fakkaatu. Hijibu qaban siyaasaa hojjechuu jiraachuu isaaniitiif hijibu sobuu beela jirtu beeltiin jirtu jechuu sigale nageenya hin jirre nageenyi ni jire jechuu sobuun isaan bira bakka ati awliyatul siyaasiyya siin jedhan sigale so saniifu kana irraa dhaabbachuun dirqamaa jechuu tanaasuma dhaabeetiin ajandaa xumuraatii fi dabraa jechuu juntaa jetti ajandaan kiyya kalamaffaa juntaan dheengadda gaxoriheeti qobboo seene qobborraa waldaa yaa'u jirraa je viidiyoo tiyya tadabarte ta dheengaddaa tana yoo gabbuutanii ilaaltan waan takkaan dubbadhee ture torbaan tokko booda Ameerikaa fi Awurooppaa akka ibsa isaan baasuu ta'an eegaan isiniin jechuu ture kunoo namichi Ameerikaa amma torbaan dhufu ichichi Itoophiyaa deemaa jechuudha namichi Ameerikaa torbaan dhufu ce'uu deemaa jechuudha maaliif gaafati kireen mo'amtu gaafati kireen dhuftee waldaa qabattu waldaan jaamiti qobboo qabattu mootee jirti jaaniiti tusii duuba dhokachuu turanii jechuudha Ameerikaan faana arrammoo dhiirti dabaadabdee likkiina itee ijoollee maatii isaa walitti qabanii fidan hoggii samitti ol dhoyitee karaa maqaleechi qaceeltu Ameerikaa fi Awurooppaa addunyaan tun guutuu miidiyaaleen isaanii hundi iyyuu eegalanii jechuudha. Obboleeyyan kiyya wanni isin hubachuu qabdan ummanni Itoophiyaa anarraa eegale. Mootummaan Itoophiyaa dheengadda heera addunyaa heera Faransaayitti baahame san kajoollee loltummaaf bobbaasuun dhorkaadha juusan qabateeti mootummaan Itoophiyaa. TPLF joolleedha bobbaasu jira. Kana keessaa guddaan isaanii Tedros Adhanom fa'aa jee addunyatti himuu ture jechuudha. Mee addunyaan takkarraa dubbattee waa'ee sanirra? Addunyaan takkarraa dubban. Ilmaan dhumu jiru kan Geetaachoon faan ficcisiisu jiran miskiina gartee beelaan dhumu jiru irraa tokko hin dubbanne jechuudha. Joollee xixiqqoo dhumu jirtu sanirraa hin dubbanne jechuudha. Nagaya buusa gaafa Abiyyi moohate gaafa Abiyyi funyaan caccabsee as deebise bulchiinsi Abiyyi jechuu xiyya. Bulchiinsa Abiyyi oggijuu waraana yeroo amma bulchiinsi Abiyyiiti. Amma bulchiinsi Ameerikaa biyyaan hin jiru tanatti bulchiinsi keenyuuti Biden Joe Biden administration janiin. So bulchiinsi Abiyyiiti yeroo amma. Akkana jechuun Abiyyumaan lolu jira Abiyyumaan waa hunda godhu jira jechuu xiyyaa miti. Akkasitti adda isinii baatu. Maraataan gariin gartee haloluus Abiyyuma bishaan fiduus Abiyyuma qamadii qotuus Abiyyuma akkasi beekaa jechuudha akkasii miti. Bulchiinsa waliigalatti bulchiinsa Abiyyi irraa hin dubbachuu jira jechuudha. Kan inni yeroo ammaan tanaa hogganu jiru. So gaafa bulchiinsi Abiyyi moohatee caccabsee bakka isiin irraa dhufte deebisu bakka isiin irraa dhufte sanillee jala dhaqee boollaa qaqqabee ka hantuuta guuru jiru arra faranjiin ciisa dadhabdee way ergamtoonni keenya nu harkaa qote kan nuti Itoophiyaan diiguu kaane kan nuti gartee biyya eebbifamtu tanaan diiguu kaane nu harkaa hallayyaa seenan jaanii addunyaan hundi ori'uu jirti jechuudha. Arra ibsin bahin hin jiru. Dheengadda guyyaa mootummaan Itoophiyaa kunoo naannoo biroo dhufanii weeraru jiranii hiji ibsa baasu namni tokko irraa hin dubbanne jechuudha. Namni tokko irraa hin dubbanne. Arra kunoo weeraru jira. Kun garuu lubbuu Tigree wayyaanee ni oolcha. Never hin oolchuu jechuudha. Ani dheengaddaan akka nama yaaduma kennatutti mootummaan keenya yoo dafee torbaan tokkoo fi lama iddoo xumuratti godhuu baate itti iyyuu ta'aniin isiniin jedhe. Kunoo amma iyyuu eegalanii jechuudha. Mootummaan gaa tarsiimoo lolaa Abiyyi irra sirritti lafa kaayee beeka inni waa'ee lolaa irratti inni hamatamu waa'ee lolaa sirritti eenyu ol nama waan kana keessa guddatee nama muuxannootti qabu nama gartee jara kana keessatti illee guddatee waa'ee lolaa isa gorsuun intala gartee akka itti dhaltu haadha gorsitu taanaa jechuudha. Garuu akka yaada mataa kiyyatti kana fakkaatutti silaa waan kana xumuratti godhuu waan kana ilaa hanga maqalee bakka isiin seentu sanitti jala seenee xumuratti godhuu maaliif joolleen isaan fe'anii fidantun lammii Itoophiyaati. Tikreellee taatu lammii Itoophiyaa dhumu jira. Gamanaayis lammii Itoophiyaa du'a
gamasiin lammii Itoophiyaa du'aa jechuudha. Gamanaayis qabeenya Itoophiyaa barbadaawaa, gamasiis qabeenya Itoophiyaa barbadaawaa jechuudha. Lola keessoo laala amma dhiibbaan alaa wanni simiituuf lola keessoo irratti hedduu rakkoodha lolli keessoo. Yeroo har'a Masriin maaliin akka nurra jabaattee dippiloomaasiin keenya hundi biyyee dhugee si galee dippiloomaasiin keenya hundi biyyee dhugee maaliin akkana ta'e lola keessoo fayyadamanii nutti taphachuu jiranii jechuudha. Lola keessoo kana mootummaan keenya dirqamaan xumuratti tolchuun akka yaada mataa kiyyatti si galee akka yaada mataa kiyyatti hedduu barbaachisaadha jechuudha. Maaliif guyyuu hoggii ati xiqqoo mana walii jajjaartee xiqqoo ekonomii tanaan ati wayyeessii jettee tikiree duruchiisi kaasanii jechuudha. Burruqsi harka. Soo tana xumuratti godhuun xumuratti tolchuun gartee filannoo ozoon hin taane dirqamaa jechuudha. Dirqama. So warroottan juntaa deeggaru jirtan. Warroottan dhooyifattanii deeggaru jirtan. Warroottan ol baaftanii deeggaru jirtan. Isin harkaa jira uummanni. Juntaan ganaa dhuftee biyya bulchitu hin jirtu. Juntaan ganaa deebitee biyya bulchitu hin jirtu. Chaansiin amma chaansii warra Westiiti. Westi keessaa Oromoodha. Ilmaan Kuushii keessaa Oromoodha jechuudha. Har'a biyya bulchu jiru, ka biyya hoogganu jiru, ilmaan Itoophiyaa keessaa Oromoodha jechuudha. Sabaa sablammii wajjin taane timataa ta'ee deemu jiru ilmaan Oromooti jechuudha. Oromoon rabbiittiin ijaaramti malee hin diigamtu. Oromoon tun dur Minilikiifis ergamtee isuma biyya Itoophiyaa tana ijaare. Dargiifis ergamtee, Haayile Sillaafeesee ergamtee, Wayyaaneefis ergamtee, Ruwaandaa Jeneraal Kamaal fa'aa Abiyyuma kana fa'aatu deemee Ruwaandaa loluu ture bara. Bulchiinsa Wayyaanee jalatti. Abbichuma irra dhukkee isaan irraa kaasu jiru kana fa'aatu loluu ture jechuudha. Arrammoo jara santu if danda'ee ifii lolachaa jira jechuudha. Warra dur gartee namaa lolee siree namaa jala qabuu tureetu arra siree ifiitii lolachaa jira jechuudha. Warra muuxannootti qabu, warra biyya bulchuu beeku, jaaruu beeku, lubbuu kenne, qabeenya kenne. Osoon if duuban deebine gootummaadhaan warra gartee Ruwaandaa hunda dhaqee nageenya buuse santu Charles Taylor hunda namicha Laayiberiyaa kana hunda qabee kortee addunyaa dhiyeesse santu arra isaantu biyya hoogganu jira jechuudha. Oromoon biyya bulchuun beeytu, Oromoon biyya kana godhu beeytu. Dubbiin faallaadha. Wanni isaan nuun jechuu jiran Oromoo waliigaluun beeytu jechuu isaaniiti. Waliigaluu nuti hijibarra waliin gallu akka keessanitti. Miidharra waliin gallu akka keessanitti. Arrabar qaama gartee uummata keenya hattu jiru hattuudha kan jennuun kun qaama keenya. Isin qaama keessan hattuunis hattuun jettan. Qaama keessan kijibduun jettan. Qaama keessan gantuunis gantuun jettanii jechuudha. Nuti qaama keenya hattuus ni balaaleeffanna, gantuus ni balaaleeffanna, galtuus ni balaaleeffanna. Hundaa'uu ni dandeenyaa jechuudha. Si galee? So saniifu arra warra dur gartee isin akka qoraanii bobeessitanii. Osoon gaazallee itti na'ine jiidhaa kana fuutanii ibiddarra naqxanii akka qoraanii bobeeffattanii siree teessaniin tiifachuu turtaniitu arra biyya tana harkaa qabaa jechuudha. Nama qorome, nama gartee mana daabboo keessatti silfamee waaddamee Minilik irraa eegalee hanga Wayyaanetti warra waaddameetu biyya fudhatee jechuudha. Warra gartee shira adda addaa kanaas sirri barate. Suneen Oromoodha jechuudha. Arra bulchiinsi Abiyyi wanni Ameerikaan itti buutee dadhabdeef. Wanni Ameerikaan cabsuu dadhabdeef. Ameerikaan Araba diite. Araba jechuun beeki nama siyaasaa tana lafa naqe siyaasaa addunyaa tana. Wanni Ameerikaan itti buutee diiguu dadhabdeef. Wanni Awurooppaan biitti shiraa, gandi shiraa, galmi shiraa itti bu'ee diiguu dadhabee maali? Warra akka qoraanii boba'uu ture kana keessa as bahee jechuudha. Warra muuxannoo biyyaa qabu, jaalala biyyaa qabu, sabboonummaa qabu, dhageettii qabu, dandeettii itti qabu, si galee kana keessa as bahee jechuudha. Waalaikum salaam. Eessa turtee ma dhufte? So saniifu obboleeyyan kiyyo Oromoon biyya bulchuun beeytu jechuun waliin dhageessu jechuudha. Alaala amma girroo suubuuta. Firraadho akka faranjiin gaafa kaan oggii juntaan moo'ee faranjiin suuta maal mo'aa miti. Oggii mootummaan karaa banee fi
juntaan bakka takkaa fi lama faa qaqqabatte faranjiin hay juntaan mootee hin dubbatinaa jetteeti muka jalatti adda qabatti si gala. Hoggii waraanni leencichi raayyaan ittisa biyyaa gootichi dhufee caccabsee innichi jalaa kaase orihanii dhufanii jechuudha. Orihaniitti dhufanii aboodda dhaabbadda yaaboo lolli gaarii miti. Lolli biyya diiga malee biyya hin jaaru. Hay dheengadda gaafa isin ijoollee bobbaafte yaa addunyaa harka kunoo maallaqa isin gaffeetan gaaza hunda saamte. Gaaza hunda saammadhaa jettaniin kunoo laal nyaata warra waliin bu'insaaf buqqa'e saniif isin gagguuru jirtan kunoo juntaatti gargaaramu jira jee raayyaan ittisaa hundi poosti godhu jiraame gaafa salusanii tatta'an ittiin dubbatan dubbiin isaanii dalagaa jirti hujiin isaanii deemaa jirti gaafa san juntatti dubbatanii jechuudha usanii tatta'an. So saniifu arrammoo gaafa juntaan dhawamu gaafa juntaan gatii harkatu gaafa juntaan waaqa deebuu eegalu kunoo amma diploomaasii hunda ergu ambaasaadara intervii godhu. So saniifu awwannin isiniin jiru akkumaan viidiyoo kana dura dabre dhaammadhetti waan juntaan gootu hundaa'u addunyaaf gallakkisuun dirqama mootummaan kee. Ambaasaadarotaas warra afaan dandayan warra sabboonummaa biyyaa qaban warra garaaf hin bitamne nama afaan sirrii danda'u si'ila. Afaan biyya jiru amma Somaaliyaatti yoo ambaasaadara tokko goote ka Soomalee wal beeku ka amala Soomalee beeku ka afaan Soomalee beeku nama dhagartee cima ichi godhu qabda. Caaluma jetteetuma nama gartee Soomalee fi inni Soomalummaa tanaa TV keessatti arkuu malee takka amala Soomaleetu hin beekne sa'a Soomalee mirqaantu sa'a Soomalee raftu sa'a Soomalee salaattu sigale ka addaan baafatee hin beekne ka sa'a haraaraa hunda taa'ee Soomaleetti haasawu kanaa miti ka sa'a jarri rafu ka sa'a jarri salaatu sa'a jarri gartee mirqaanu sa'a jarri gartee salaatu so kana itti erguun nama amala biyya sanii beeku diploomaasii fi sirreeffachuuf fakkeenyumaan Soomalee fudhadhe malee addunyaa irrattis akkasuma jechuudha bakka hundattuu so kana erguun dirqamaa jechuudha afaan jaraa beeku duudaa akkanumatti dhaqeetuma ambaasaadara achi qabna maqaan bu'aan qabu ambaasaadara jechuun dildila biyya takkaa fi biyya takka iddoo investarri ambaasaadara irra dhufa diploomaasiin ambaasaadara tolcha sharafa alaatii fi waa hunda kan hundaa'u namni gartee biyya san urgeessee biyya jabduu biyya fudhatamtu biyya dhageettii qabdu gartee godhu ambaasaadaroota jechuudha. Amma ambaasaadar Sileshiin faan CNN irra bahee hanga dandeettii isaa sirriitti ibsee jira jechuudha waa'ee juntaan eegaluudha. Amma Ameerikaan maal jechaa jirti? Lola walirraa dhaabaa, lola mootummaa eegale jechuuf deemanii bara. Mootummaan osoo eegale maaliif juntaan qobboo seena dhufe? Maaliif juntaan Affaar seena? Oo mootummaa Tigraay keessaa dhaabaa fideeti qobboon naqee moo juntaatu Tigraay irraa dhufee qobboo dhahe? Osoon dhugaan lafa jirtu tana haguuganii sigale bar cubbamtuudha. Uummata cubbamaa. Dhugaa lafa jirtu tana hagooganiiti ka'anii gartee waan biroo qaraanii jechuudha. So saniifu anan ganumaan isiniin jechuu dhufe array jajjabaadhaa viidiyoo kana share walii godhaa waa'ee ololaa sanirratti garuu please akkanumatti waan namni hin qabneen dibbii oowwisuu tana gartee namni faaktii lafarratti arku sun namallee tuffata namallee ajaa'iba. Suuta qabbanaa waan isiniin jaa baay'ee isin jaalanna isin kabanya Oromootiyya nagaan naa jiraadhaa sagantaa birootii walitti deebina nagaatti.